daangaa Suudii gidduutti jechuudha eegumsa cimaatu jira. Deemtee dhuftee daangaa kana hundarra geessee erga as geessee jechuudha namoota waliin gurmaa'anii dhufan namoota waliin wal bebbeekan waliin wal qaqqabataniituma otoo deemaa jiranii gaara kana keessa otuma deemaa jiraniiti dhukkaasni itti ukkaafame jechuudha. Daangaa nutti hin darbinaa nutti hin adeeminaa jedhamee himamee jira. Nama daangaa nutti darbee nama daangaan cabsee nutti dhufee akka barbaannetti ukkaasnee ni ajjeesnaa mirgi isaanii ni eegamu gaaffiin takkaallee nurratti hin ka'u jedhee mootummaan biyya kanaa himee jira jechuudha. Akkuma himamee jiruuni namni keenya garuu hin dhaga'u. Irbaata qurxummii taatu asin deeminaa gaara keessatti ni ajjeefamtu asin deeminaa beelaaf eebuun ni duutu asin deeminaa jedhamee yeroo hedduu irra deddeebi'amee dubbatama jechuudha. Garuu immoo biyya kana keessatti kan qabamee galee ashaaraa yookiin basmaa godhanii yoo galan eessaan dhufu deebi'anii baharumarra deebi'anii dhufu. Isaan immoo obboleettii isaanii obboleessa isaanii firootan isaanii aayila isaanii qabanii ni dhufu jechuudha. Akkasuma obboleettiin kun nama faana otoo imalaa jirtuuti. Gaara sana keessatti ukkaasni itti ukka'ee jechuudha. Yeroo ukkaafaman baay'een argitanii jirtu. Yeroo ukkaasni ukkaafamu gargar faca'a lubbuudha waan ta'eef namni ibidda jala dhaabatu. Namni kamiyyuu immoo ibidda sirra jiru nama tokkorraa buusuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf hundumtuu lubbuu isaa baafachuuf gargar faca'e. Kan kufee hafee jira, kan baqateetu jira, kan immoo adda bakka bubbu'anii dhaabameetu jira jechuudha. Maaliif akkasuma nan baqadhee jette obboleettiin kun ukkaafni nutti ukkaafame gaafa gaara keessa geenye sana ukkaasni nutti ukkaafame jennaan adda babbaqannee namoota wal beeknu sana waliin illee gargar facaanee wal amnee jette. San booda dhiirota sadii waliin kallattii tokkorra fiignee jette dhiirota sadii wajjin ana fe'anii jette. Dhiirota sadan isheen beektu sun han aayila ishee miti han fira ishee miti homa ishee miti jechuudha. Dhiirota sadii imaltootuma akka ishee faana dhiirota sadii waliin walitti hafneette. Dhiirota sadii wajjin yeroo walitti hafnu dhiironni suni natti taphatanii jette. Natti taphatanii inni tokko Iisaa jedhee jette. Garuu lama immoo natti taphatan jette. Ilaalaa dhugaa waaqaati. Dhiira ilaalaa. Dhiirri tokko yeroo baalagatu tokkos faanuma baalagata. Kan yaada gaarii qabu immoo Iisaa jedhee inni lameen natti taphatanii lama ta'anii jette. Sanuu gaara kana keessatti lama ta'anii natti taphatanii. Dhiironni tokko immoo lakkisaa Iisaa jedhee nama kanallee hin beektu jechuudha. Imaltoota warri kun. Akkuma ishee daandii irra deemu ilma abaluu jechuu hin dandeessu. Ilma abaluu kana na godhee biftisaa kana jechuu hin dandeessu jechuudha. Akkas na godhanii isumaan erga bakka bakkatti deddeebinee funaanamnee bakka bakkatti deebineeti ufnee biyya kana galleette Saudii galte. Saudii galtee hojii eegalte jechuudha. Hojii eegaltee ugaa akkuma beekamu ulfajii 5 ulfajii 4 namni kan as ga'u jechuudha. Daandii kanarra turtii hanga kanaa tura namni jechuudha. Kanaaf ulfa kana baattee uftee hojii eegalte jechuudha. Akkuma beekamu badaa namarratti hin beekamu uffata nuti uffannu hin beektu uffata qarbata uffanna jechuudha. Ulfijii 7-8 namarraan beeksisu jechuudha biyya kanatti. Ittumaan otuma jechaa jirtuuti ulfisuun guddatee jira biyya kana galtee hojjechuu hin dandeenye akka mana arabaa galtee hojjetachuu jalqabdeen immoo mucaa kana ni deessee jechuudha. Deessee jennaan immoo ilma namaati waan ta'eef yoo nyaatte malee hoosisuu hin dandeessu yoo dhugde malee hoosisuu hin dandeessu waa baay'eedha. Ilmi namaa biyya kanatti ittiin guddachuuf aannan nama barbaachisa, haffaataa nama barbaachisa, uffata nama barbaachisa, nyaatallee haadhaaf barbaachisa, waa hedduutu nama barbaachisa jechuudha. Yeroo kanatti immoo namni ofirra darbee nama gargaaru hin jiru jechuudha biyya kanatti. Kanaaf namoonni tokko immoo yaadan taane iyyeessaa jirtu jechuudha. Hudduu kee ofitti hin qabattu turte. Maal gochuu jala qabattee kan jedhan faa baay'eetu jira. Rabbiin sodaadhaa, waaqa sodaadhaa, dhugaa dubbachuu fi wanti nama mudatu hin beekamu jechuudha. Nuyi dubartiidha. Wanti nu mudatu hin beekamu. Inni kuni bilginnaa miti jechuudha. Bilginnaa kan jedhamu isa iddoo re'ee eegurraa, iddoo gaala eegurraa ijaazaa buufatee, iddoo hojii hojjetturraa ijaazaa isa buufattee, ijaazaa baatee wajjin baalagattutu wajjin qaamaatee, wajjin dhugdee, wajjin waa hedduu taate ulfooftu isa booda dhiirri ishee gatutu kolfadha. Isheetu baalageedha. Isheetu maaf qadaaddachuu didde jedhama malee amma obboleettiin kun yeroon kun yeroo itti lubbuu isaanii baafatan ture kanan ta'a jettes itti yaaddee hin jirtu.
jirtu turte. Akkuma beekamu immoo daandii bahaara kana gidduutti jechuudha dawaan takkallee hin jiru. Dubartiidha dawaa takkallee hin argattu jechuudha. Ulfashee baattee taate jennaan taate bakka ulfashee baattee hafuudha malee diqaalaa guddisuudha malee ilma abbaan qabne guddisuudha malee furmaanni takkittiin hin jirtu jechuudha. Sababiinsa bakka qorichaa hin jirtu namni ishee gargaarullee hin jiru lubbuu isaayyuu abbaa ana je'etu baafataa jechuudha. Kanaafi namoonni tokko tokko of adabatteen teessu turtee kan jettanii arrabsitanillee adaraa rabbiif ja'aati Iisaafiin siniin jedha. Waaqayyo ilmoo ishee guddisuu fi ilmoon waan qalbii miti. Kan ilmoo dhabee rakkatu aarsaa hedduu kaffalutu jira garuu akka malee ilmoo yeroo iddoon taaneef akka malee namatti ufummoo waan itti guddisan gaafa aman qorumsa guddaa namatti fida jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko tokko arrabsuu Iisaa qeequu Iisaatii yoo dandeessan gargaaraa. Yoo dandeessan yoo humna keessan ta'e yoo rabbiif jettan boru maaltu nurraan ga'a jettanii yoo yaaddu taatan yoo immoo isiniin danda'amu gargaaruu hin dandeessa yoo taate immoo arrabsitanii hamilee namaa hin cabsiinaa hin arrabsiinaa. Maaliif dubartii nuti han arrabni fidu kormi ari'een fidu jedhanii nuti waan nu mudatu hin beeknu jechuudha. Har'a keenya malee boruu keenya hin beeknu waan taaneef wanta nu mudatu boruuf waan hin beekneef hadaraa keessan arraba keessanillee sisirreeffadhaa isiniin jedha. Obboleettii kanammoo hadaraa namni rabbiin jaallattan namni ilmoo jaallattan namni waan taate kana isinirra gahee argitaniittan namni ilmoof gaaggaatan ishii gargaara namni dandeessan. Awoo maallaqa yoo abdan kadhannaa godhaafi rabbi si haa gargaaru haala gaafira siif haa godhu jedhaatu bira darbaa isiniin jedha. Maaliif bor waan na taanu hin beeknu waan ta'eef obboleettii keenyadha obboleettii dubartiidha. Bakka dubartii waan taateef dubartiin yoomiyyuu taanaan akka harmi keenya rarra'u yaanni keenyas rarra'a jechuudha. Iddoon kun immoo iddootti isheen humnaan bahuu hin dandeenyedha. Iddootti isheen yaada ishee ibsachuu hin dandeenyedha. Iddootti nama sanallee qabsiifachuu hin dandeenyedha jechuudha. Namoota baay'eetu waan kanaaf mudatame ulfa baatee biyya kana galee nama tokko lama miti jechuudha. Garuu numa okfatan garuu nam tokko tokko immoo kan miidiyaatti baheetu hin jiru. Okfachuutti caala malee namni hedduun waan baay'ee ta'aa jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Saudii kana jiran wanta akkasiitu isaan mudata jechuudha. Kanaaf arrabsitanii hamilee isheen cabsiinaa. Ba'aa kanarratti immoo ba'aa arrabaa hin dabaliinaa fi isiniin jedha. Yoo na qeeqxan immoo dhiifama guddaa naaf godhaa. Turtii gaarii.